Attam jirtu maatii iyyobtu arra video haaraa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Videoon haaraa kunis chaarjarii moobaayilii tokko qabu gara moobaayilii kan birootti dabarsuun akkamittiin akka dandeenyu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Amma xumura qophii kootiitti na waliin tura. Waan kana raawwachuuf meeshaalee asirratti argaman kana hundumaa qopheeffachuu qabdu jechaadha. Jalqaba irratti akkuma argaa jirtanii keebilii qopheeffachuu qabdu. Keebiliin kun chaarjarii kanatti bee jechaadha. Akkuma amma agartanii kan biroon OTG qopheeffachuu qabdu jechaadha. Kan biraan immoo moobaayilii OTG sappoortii godhu qopheeffachuu qabdu. Moobaayilii OTG sappoortii hin taane jechaadha. Kan sappoortii qabus qopheeffachuu dandeessu yoo chaarjarii fixeefi. Amma yeroon kan hundumaa godhee isinitti agarsiisu haalaan nu hordofa. Jalqabatti keebilii keenyaa fi OTG keenya konneekti goona. Sana booddee moobaayilii isa OTG fudhatu sanatti konneekti goona jechaadha. Akkuma argaa jirtanii konneektiin godhee jira jechaadha. Keebilii keenya caafii ishee gara moobaayilii isa chaarjarii fixe sanaatti konneektii goonaa jechaadha. Akkuma agartanii moobaayiliin inni gara bitaa jiru suni chaarjarii fudhachaa jira jechaadha. Amma akkuma torbee darbee waadaa isiniif galee ture namni jalqaba irratti viidiyoo koo daawwate yookaan ilaale badhaasa kaardii qaba jechaadha. Namni kaardii kana guuttatte immoo koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinii isiniin jedha. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe kana amma ammaatti daawwattanii jechaadha. Amma viidiyoo biraan wal agarruuti nagaatti.